Haasaa hayyichi siyaasaa taasisee fi eebba kitaaba beellamameen gartuun biyya bulchaa turtee raafama hamaa keessa seentee jiraachuun ifatti mul'achuu kanuma namni hundi argaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatee galaa tures caamaa jiraachuun dhagahamaa jira. Erga haasaan obbo Jawaar Mohammadii gadi bahee as sodaan biyyattii keessatti mul'achaa jirus dhugaa jirtu. Erga afgaaffii BBC afaan Oromoo waliin obbo Jawaar taasisee as inni dubbii jirtu gadi bahee dubbatee dubbiin inni taasisee ammoo gartuun biyya bulchaa jiran raasaa jiraachuun argamaa jira. Muufima saniin irraa ka'amee eebba kitaaba hayyichi barreessee gufuu itti ta'anii jiraachuun waan qabatamaan mul'atedha. Dubbiin kitaaba eebbisuu danquu sun salphina garee biyya bulchaa jiruuti kan nama isaanii obboleessa isaanii hinaafaaf jecha bifa nama jechisiisuu danda'amuun mul'ataa jira. Dubbittiin gaafa TPLF miidiyaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork danquuf jedhanii diishii mana irraa darbaa turaniin wal fakkaata. Gufuu walitti ta'uu irra mariin biyyattii gara furmaataatti fida jennam. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwork. Tibba kana dhimmi baha Afrikaa biyya keenya Itoophiyaa fi akkasumallee dhimma maxxansa kitaabaa yookaan eebba Jawaar Mohammadiitiin wal qabatee erga sanii booda obbo Jawaar Mohammadii miidiyaa BBC afaan Oromoo irratti egaa afgaaffii taasisee taateewwan ta'aa jiran tibba kana hedduudha. Tibba kana aktivistoonni fi barreessitoonni gaazexeessitoonni hedduun dhimma kana ajandaa cimaa ta'uu wajjin wal qabatee kan maxxansaa jiranii fi barreessaa jiran ta'uu isaa beekamaadha. Kanaaf warri gara Ardii Miidiyaa Neetworkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Akkasumas yaada keessan koomentii jalatti nuuf kennaa nu tumsaan deeggaraas ni jenna. Har'aan tana maxxansa tokko ka malkaa hawaas qabatee baay'ee tokko dhimma deemamaa jiru kanaan kan wal qabatu isin biraan gaa na wajjin tura. Akka warri amantaa Islaamaa hordofu beekutti keeyyata yookaan ayataa yookaan paraagiraafii ayatal kursiyyii jedhamutu Quraana Rabbii keessa jira. Musliimonni baay'een ayata kana qomaa qabu. Ayatul kursiyyii qara'uun faayidaa guddaa qaba jedhama. Ayata kanaan wal qabatee wanti nama ajaa'ibsiisu tokko ammoo jira. Innis faayidaa ayata kanaa kan jalqaba namatti hime sheexana ta'uu isaati. Sheexanuma Aadamiif sagaduu didee Rabbii abaaresani isuma mataa isaati. Dubbii tana sirritti qalbeeffadha. Namichi Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam nagaaf rahmatu Rabbi jiraatu bira deemee namatu faayidaan ayata kanaa akkana naan jedhe dhugaadha jedhee gaafate. Nabiyyiinis nagaaf rahmatu Rabbi jiraatu eeyyan dhugaadha kan sitti hime sun garuu sheexana akka ta'e beeki jedhanii jedhama. Amma dubbitti seenaa. Abiyyi deeggaruun mirga faarsuun ni danda'ama. Yoo barbaachise ta'ee waaqeffachuunis ni nama dhorguu hin jiru. Garaagarummaan yaadaa kabajamuu qaba. Gaafiin guddaan garuu wanti Abiyyi deeggaramuu qabuuf maali kan jedhu ta'a. Oromoo waan ta'eefi dantaa sabaaf biyya waan eegsisuufi nageenyaa fi tasgabbii waan fideefi waan diinagdee guddiseefi waan dimokiraasii dagaagseefi waan jiruu hiyyeessaa jijjiireefi waan abdii uummatatti horeefi erga Abiyyi dhufee namoonni miiliyoona tokko ol hin duune Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman hin ajjeefamne. Namoonni nagayaa kan akka Haacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaa, Abbootii Gadaa Karrayyuu fa'aa hin ajjeefamne. Balleessaa tokko malee mana hidhaatti hin shamne. Qaala'insi jireenyaa hin daballe. Daldalaa fi qotee bulaan gibiraa fi kan kafaltii seeraan alaa adda addaatiin hin dararamne. Yeroo kamuu caalaa jibbiinsi Oromoo irratti taasifamu hin hammaanne. Oromoon diinaan akka looniitti hin ajjeefamne. Mataan irraa citee muka irratti hin fannifamne. Abiyyi erga gara aangootti dhufee waggaa 6 ga'ee jira. Kana aangootti isa baasee uummata Oromoo akka ta'e beekamaadha. Garuu gaafii Oromoo kamtu deebi'e. Gaafiin afaan Oromoo afaan federaalaa taasisutu hojii irra oole. Oromoon sirna dimokiraasiitiin ofiin of bulchutu hojii irra oole. Finfinnetu Oromiyaa jalatti deebi'e. Erga Abiyyi gara aangootti dhufee diinni Oromoo ni baay'ate moo ni xiqqaate?
walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabu ni cime moo ni laafe? Dippiloomaasiin biyyoota alaa waliin adeemsifamu ni cime moo ni laafe? Rakkoon biyyaa yoo tarreesse baay'eedha. Rakkoo kana hundaaf Abiyyi qofatu itti gaafatamuu qaba jechuu hin jiru. Garuu Abiyyi rakkoolee armaan olitti tarreessee fi kan biraa irraa kam irraa gaafii irraa bilisa. Akka hoogganaa biyyaatti ammoo isa caalaa eenyutu itti gaafatamummaa fudhata? Kan biraa haa hafu sirni Abiyyi kaadiroota isaatiifuu wabii ta'ee jira. Hoogganoonni bilxiginnaa iddoo garagaraatti ajjeefamaa hin jiranii? Loltuu poolisii fi milishaa mootummaa iddoo garagaraatti ajjeefamaa hin jiranii? Barreeffama koo armaan duraa tokko keessatti akkan ibsetti Abiyyi abbaa irree sona qabullee ta'uu hin dandeenye. Abbaan irree sona qabu yoo xinnaate nageenyaa fi tasgabbii biyyaa ni eegsisa. Sirna abbaa irree sona qabu keessatti guyyaa hundaa lammiileen nagaa kumaatamaan laakkawaman butamanii gadi lakkifamuuf qarshii miiliyoona hedduu hin gaafataman. Abbaan irree sona qabu humna haa fayyadamu malee biyya guutuu to'annoo fi jalatti bulcha. Abiyyi amma Tigraay bulchaa jira. Amaaraa bulchaa jira. Oromiyaa iddoo hedduu bulchaa jira. Caasaa mootummaa isaatu sonaan bulchaa jira. Abiyyi biyyattii % meeqaa bulchaa jira? Dur Juuneddiin Saaddoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa konkolaataa qofaa osoo hin taane miilaanuu Oromiyaa iddoo hundaa keessa guyyoota hedduuf oolanii bulu. Amma Shimallis Abdiisaa akkas gochuu ni danda'a. Hoogganoonni mootummaa xixiqqaanuu gadi bahanii ol deebi'uu ni danda'u. Kaadiree dhiisii deeggartoonni Abiyyi eegumsa malee iddoo tokko deemanii nagayaan deebi'uu ni danda'u. Jarana dubbiin baay'atteef harretti hin fe'ani jedhama. Walumaa galatti sirni Abiyyi nageenya eegsisuu hin dandeenye. Jireenya uummataa fooyyessuu hin dandeenye. Wabii fi abdii biyyaa ta'uu hin dandeenye. Barreeffama kana keessatti gaafii hedduu gaafadheen jira. Ammas gaafiin goolaba. Innoonni ani armaan olitti tarreessee jiraachuun yoo dhugaa ta'e sirna kana qeequun maaliif yakka ta'a? Mormuun akkamitti rakkoo ta'a? Haala kanaan biyyi diigamuu hin oolu jedhanii sodaa ibsachuun rakkina maalii qaba? Yaadni Jawaar dhiisii sheexana biraallee osoo dhufee fudhachuu malee iyyuun maaliif barbaachise? Qeeqa Jawaar Muhammadii laatu osoo sirritti dhageeffatee namni Dr. Abiyyi caalaa faayidaa irraa argatu eessa jira? Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii qophiin koo ka'ammaaf qopheesse kanuma waan na wajjin turtaniif galatooma.